Nyaatomti nuyi nyaannu kuni odoo kanniisni jiraachuu baate hin jijjiirama. Kanan ta'u jechuudha. Kanniisni waggaa guutuudha. Pollineessituu guyyaa guutuu boqonnaan ala hojjetti. Cross pollination kanniisatu hojjeta jechuudha. Waa kanniisatirraa doolaarii takka argamti yoo taate pollination yookaan ecological service kanniisaa immoo doolaarii 15 kennitiidha. Wanti addunyaan witness godhu kanadha. Biqiltuun garagaraa fuduraalee fi kuduraaleen adda addaa odoo kanniisni jiraachuu baatte bu'aan kennan hin jiru. Kan nyaannu keessa biqiltuun oil crops kan jedhaman maybe qamadii garbuu fi wind pollinated ta'aniin ala kun kanniisa barbaadu. Bu'aan kanniisaa kana dammaa fi gagaa irraa eeggachuun ala karaa kanaaniyyuu bu'aa guddaa qabdi ecological service qabdi jechuudha. Biqiltuun uumamaan jiran kanniisni odoo jiruu baate wal hin horan ija hin godhatan. Iji jiraachuu baannaan immoo hin beekama kun karaa itti wal horan sana afidu bu'aa kanniisati. Namni agronomic practice kamiyyuu fayyadamee kanniisni pollination services sana immoo hojjechuu baannaan bu'aan inni dhumaa gaarii hin ta'u kanniisni baay'ee barbaachisuudha jechuudha achi keessatti. Karaan biraatiin karaa industiriitti yoo ilaallu industiriin qoricha keessatti hojjetan for example capsule kan ta'a kamiyyuu qoricha kan ittiin cover ta'u kiniiniin yookaan tableetiin pilaastikii miti gagaadhaan. Amoxicillin, ampicillin maal kan jennu capsulate kan ta'an hundinuu coveriin isaanii sun gagaadha. Gagaan odoo ta'uu baatee odoo pilaastikii ta'ee qaama namaa keessa odoo seenee maal rakkoo akka qabu. Leeleen oomisha qoricha naannoo 200 keessatti akka galtee ta'e kan agarsiisudha. Odeeffannoon addunyaarra jiru. Dammi qoricha namni diabeetik ta'e tokko an sukkaara nyaanne damma yoo nyaate rakkina haalatti hin qabne. Cosmetics baay'ee gatiin isaanii ol ka'aa kan ta'e alatti nuti damma haala dheedhii ta'een gurguramu. Oomishnee qulqulleessinee qofa ergoodha. Achitti garuu industirii keessa galee deebi'ee gatii guddaadhaan nutti as deebi'a. Nus karaa sanitti deemuu qabna. Mootii kanniisaa horsiisuu innaa jennu gurmoo kanniisaa horsiisuu keenya jechuudha. Mootiin kophaa isaatiitti wanni godhan jiru. Mootiin kanniisni tokko mootii qaba, mootii tokko qaba. Mootii tokko baay'inee kanniisa sana yoo addaan qoqqoonnu kanniisni gaagura tokko gaagura hedduutti ba'a jechuudha. Gaagura 5 10 fi sanaa walitti illee haati itti ba'u jira. Bu'aa kanniisa irraa eeggan hundayyuu argachuudhaaf gurmuun ammoo baay'atu faayidaan irraa argamus baay'achaa dhufa jechuudha. Inni lammaffaa immoo gurmuun kanniisaa baay'isnee yeroo tokko umuriin mootii kanniisaa hin dullooma akka uumama tokkootti. Yeroo sana bu'aan inni kennu gadi dhufa hin dhadhama jechuudha. Isa sana bakka buusuuf han dhadhame sanis bakka buusuudhaaf mootii baay'isuudhaan itti fayyadamna. Gurmuun hundi wal qixa miti. Akkuma nama gidduutti garaagarummaan jiru kanniisa gidduuttis garaagarummaan hin jira. Kun gaariidha. Amalli isaatis oomishni isaatis gaarii ta'a. Kun immoo dallananii yookaan aggressive ta'anii nama hiddanii jiru. Isaan san bakka buusuuf fayyadamna jechuudha. Mootii gurmuu san qabdu san keessaa baafnee ishee naaltuu kanaan yookaan immoo docile taate kanaan innaa buufnu gurmuun keenyas akkasumatti naanna jechuudha. Kaayyoo gurguddoo sadiitti baasneeti kan irratti xiyyeeffannee jennu. Inni tokkoffaan teeknooloojii burqisiisuudha. Teeknooloojii innaa jennu odeeffannoo ta'uu danda'a. Fiizikaalii yookaan immoo meeshaa ta'uu danda'a. Waan teeknooloojii jedhamu walumatti kan qabate jechuudha. Inni tokkoffaan kaayyoon isaa kana. Inni lammaffaan teeknooloojii kana uummata biraan ka'uudha. Baasuun teeknooloojii kana barumsa isaa wajjin guutuu haala guutuu ta'e odoo walirraan jijjiitiin agarsiisan. Haa ta'uutii odeeffannoo irratti qopheessuudhaan haala uummata bira gahuutu jira. Extensionii isaati irratti hojjechuudha jechuudha. Amma bal'aallee ta'uu baatu amma pre-scaling up sadarkaa jedhamuutti irratti deemna jechuudha. Inni sadaffaan yuunivarsiitii isaa ta'u dhaabbilee barnootaa hedduu keessatti waa'een kanniisaa barumsi isaa hin jiru. Kanaafuu giddugaleessi kun leenjii kenna. Giddugaleessota
Yookaan fi dhaabbilee qorannoo kamirayyuu adda kan ta'e leenjii TOT yookaan fi leenjistoota kan jedhamu waggaa waggaadhaan kenna. Teekinooloojii dhuma bahee qofa irratti odoo hin ta'in waggaadhaa waggaatti waa kanniisa ilaallatu hunda leenjiin irratti kenname jechuudha. Giddu galeessi kun teekinooloojii baasuu keessatti teekinooloojii hedduun bahee jira. Kana qofa miti bu'aaleen kanniisaa jiru. Bu'aaleen gaagura keessa argaman kan akka dammaa, gagaa, leelee gatii guddaa baasuu kan danda'an kanan biraatis hin jiru. Isaa san irratti haala oomisha isaa haala akkamiin oomishama, akkamitti qabama, potenshaaliin immoo kan humni biyya keenya qabdu maal fakkaata kan jedhu san irratti hin hojjenna jechuudha. Giddugaleessi qorannoo kanniisaa hoolotaa haala mijataa uumamaan biyya keenya keessatti argamu bu'uura godhachuudhaan qaamolee mootummaa fi miti mootummaa biyya keessaa fi biyyoota alaa waliin hariiroo uumuudhaan hojjechaa jira. Haaluma kanaan yuunivarsiitiiwwan akka Bahar Daar, Aksuum, Haramayaa fi Jimmaa waliin kan hojjechaa ture yoo ta'u, gara fuulduraattis yuunivarsiitiiwwan biyya keessaa kanneen biroo dabalatee dhaabbilee qorannoo garaagaraa waliin cimee hojjechuuf akka kaayyeffate dubbatu obbo Kibaboon. Dhaabbileen miti mootummaa akka SNV Netherlands Development Organization kan jedhu jira. Gargaarsa nu godhu. Gargaarsi nu godhan direct nuuf odoo hin ta'in qonnaan bultootaaf godhu. Isaaf faana ta'uudhaan leenjii yeroo waggaa 5f kaayyoon isaan karoorfatan qonnaan bultoota 30,000 ta'an kanniisan galii isaanii yoo xiqqaate waggaatti qarshii 10,000 akka argatanidha. Kanniisa qofarra. Isaa sana faana hojjechaa jirra jechuudha. Kan biraa yuunivarsiitiin Bahar Daar yeroo ammaa kana leenjii apiikaalchar yookaan immoo kanniisa horsiisa kanniisatti irratti warra hojjetan sadarkaa digirii lammaffaatiin jalqabee jira. Isaan innaa jalqaban humna hundayyuu qabaatanii odoo hin ta'in nama isaanii leenjisuudhaa qabe barattoota leenjisuu jechuudha. Barsiisuu meeshaa laaboraatoorii barbaadan asitti dhufanii itti fayyadamanii waliin barsiisaa jira jechuudha. Giddugaleessi qorannoo kanniisaa hoolotaa kaayyoo hundeeffama isaa fiixan baasuuf jecha kutaalee hojii kutaa qorannoo horsiisaa fi fooyya'insa sanyii kanniisaa, kutaa qorannoo qulqullina bu'aalee kanniisaa, kutaa qorannoo biqiloota nyaata kanniisaa fi kutaa eegumsa fayyaa kanniisaa jedhaman kan qabu yoo ta'u, kutaaleen qorannoo kunniinis gaheewwan hojii garaagaraa kan qabanidha. Haaluma kanaan kutaan qorannoo horsiisa fi fooyya'insa sanyii kanniisaa gosoota sanyii kanniisaa amala gaarii qabanii fi bu'aa gaarii argamsiisuu danda'an adda baasuudhaan maloota horsiisa mootii kanniisaa garaagaraa fayyadamuudhaan akka wal horan taasisa. Giddugaleessa keenya keessatti maloota haadhootiin horsiisanii horsiisnee qote bulaadhaaf raabsinachaadha. Maloonni nuti haadhootiin horsiifnu keessaa bal'inaan naannoo qote bulaatti splitting kan jedhamudha. Haadhoo bakkee lamatti kanniisa mala gaarii qaban erga filannee booda bakkee lamatti addaan irree karaa mala querying yookiin mala haadhoo horsiisuutiin addaan hin fudhanne. Inni kun qote bulaa biratti kan hojjetamu. Itti aansee overcrowding kan jedhamu jira. Malli kunis ammas naannoo qote bulaatti hojjetamuu ni danda'a. Itti aansuudhaan bal'inaan garuu laaboraatoorii kana keessatti kan hojjennu artificial querying through grafting kan jedhu grafting methodidha. Bal'inaan kan laaboraatoorii keessatti equipmentiilee meeshota qote bulaa biratti ittiin hojjechuu hin dandeenye kan nu hojjennu jechaadha. Asitti bal'inaan queryingidha kan hojjennu jechaadha. Kutaan qorannoo qulqullina bu'aalee kanniisaa qabiyyee dammaa irratti qorachuudhaan rakkooleen qulqullina dammaa akka hin uumamne taasisa. Kanarra darbees qulqullinni bu'aalee kanniisaa akkamitti eegamuu akka danda'uu fi bu'aalee kanniisaa kanneen irratti sona dabaluudhaan faayidaa garaagaraatiif oolchuun haala itti danda'amu irratti hojjeta. Kutaa kana keessatti kan hojjennu bu'aalee kanniisaa akkamitti sadarkaa qulqullina isaanii eeguu dandeenya. Fakkeenyaaf bu'aan tokko dammadha. Damma kana wantoota barbaannu irratti sadarkaa isaanii dabaluudhaan value addition isa jennu jechaadha. Nyaata namaatiif haa ta'u faayidaalee adda addaa kennuu akka danda'an akkamitti hojjechuu akka dandeenyu waa'ee processing isaa irratti hojjennaa jechuudha. Irra caalaa amma yeroo kanatti kan hojjetamaa jiru damma wajjin wal qabateeti. Lammaffaan gagaa wajjin wal qabateeti. Amma tokko immoo yeroo kana leelee kanniisaa yookaan propolis kan jennu jechaadha. Warreen kana irratti waa'ee hedduutu hojjetamaa jira. Qorannoolee hedduutu akkamitti bu'aalee kanniisaa kana leelee jennu, dammaa jennu yookaan gagaa kana itti fayyadamuu dandeenya. Gara nyaata namaatiinis haa ta'u, qorichummaatiinis haa ta'u
akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Kana wajjin wal qabateetti waan kutaa kana keessatti hojjennu. Kutaan kun kutaa qulqullinni bu'aa kanniisaa akkasumas qorannoon adda addaa bu'aa kanniisaa irratti itti hojjetamudha. Meeshaaleen dhimma kanaaf oolan kutaa kana keessa hin jiru. Isaan keessaa meeshaa kana akkuma argitan HPLC jedhama. Hojiin hojjetus damma keessatti shukkaara argaman addaan baasa. Damma keessa gosa sukkaarota 20 oltu jira. Isaan kana keessatti meeshaa kanaan adda ba'u jechuudha. Dammi waan adda addaatiin yoo faalame meeshaa kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. Akkuma beekamu yeroo har'aa dammi gatiinsaa dabaluudhaan kan ka'e waan adda addaa itti dabalanii bu'aa isaanii dabalachuuf jecha waan adda addaatiin damma kanniisni hojjettu akka hin taane godhamaa jira. Kaayyoon meeshaa kanaa inni guddaanis kana hambisuuf jechuudha. Dhibee kanniisaa yoo jennu kanniisni akkuma beelladoota sakaanii akkuma adda addaa dhibeedhaan ni qabamu. Dhibeen kun maayikirooorgaanizimii irraa dhufa. Maayikirooorgaanizimoonni kun kan akka baakteeriyaa ta'uu danda'a, vaayirasii ta'uu danda'a, pirootozoaallee ta'uu danda'a, or fangas. Kana qorannoodhaan yeroo kanniisni dhibamanitti malaa fi fala adda baafummaa hin gaggeessina. Erga dhibee kana adda baasnee booda control measuriitti yookaan immoo haala ittisa isaatti deemna jechuudha. Baayoloojii kanniisaa keessatti ilaallu waa'ee amala kanniisaa inni ilaalama. Achi keessatti amalli kanniisaa maal fakkaata? Amalli kanniisa biyya keenyaa biyya biraa waliin wal bira yoo qaban. Kanniisonni biyya keenya keessa jiran iyyuu gosoonni isaanii maali? Rees yookaan fi sabispeesiis kan jennu kun maal kan jedhu waan ittiin ilaalamu jechuudha. Karaan biraatiin immoo kanniisni akka uumama tokkootitti akkamitti wal hortii, akkamitti guddinni ishii maal fakkaata? Sadarkaa maal keessa dabarti? Maaliif kun kan ilaalamu kanniisa irraa kan nuti barbaannu oomisha bu'aa ishiiti. Bu'aa ishii sana immoo argachuudha haala ishiin itti guddattu, haala ishiin itti wal hortu. Achuma keessatti immoo kanniisni uumamaan haalli itti wal bakka buutu. Umuriin kanniisaa baay'ee gabaabaadha. Kanniisni tokko giddu galeessaan guyyaa 42 jiraatti kanniisni hojjettuun takka. Garuu immoo gurmuun kanniisaa tokko waggaa hedduu tura. Akkamitti itti fufa wanti sun kan jedhu san ani ittiin qorannu baayoloojii kanniisaa jennee waamna. Bu'aa kanniisa irraa eeggan hundayyuu argachuudhaaf gurmuun amma baay'atu faayidaan irraa argamus baay'achaa dhufa jechuudha. Inni lammaffaa immoo gurmuun kanniisaa baay'isnee yeroo tokko umuriin mootii kanniisaa hin dullooma akka uumama tokkootti. Yeroo sana bu'aan inni kennu gadi dhufa hin dhadhama jechuudha. Isa sana bakka buusuuf hin dhadhame sanis bakka buusuudhaaf mootii baay'isuudhaan itti fayyadamna. Gurmuun hundi wal qixa miti. Akkuma nama gidduutti garaagarummaan jiru kanniisa gidduuttis garaagarummaan hin jira. Kun gaariidha. Amalli isaatis oomishni isaatis gaarii ta'a. Kun immoo dallananii yookaan fi agreesiif ta'anii nama hiddanii jiru. Isaan san bakka buusuuf fayyadamna jechuudha. Mootii gurmuu san qabdu san keessaa baafnee ishee naaltuu kanaan yookaan immoo dosaayil taante kanaan innaa boonnu gurmuun keenyas akkasumatti naanna jechuudha.